Simboko, 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 yono birasi dabena tidamo tayabeko. Ayoya harka fuuni attam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo fayyaa jirtu. Alaamanni sa'a namni jaarsa jaartin cilfaa shoo kan biraddistiin hundi ishiitu nagumaa miti akkamisin. Coogaaraan keessan sirrumatti daakaan bulleessaa way hororaa garuu laata. Nan xaraxara garuu hin horoora natti fakkaata yeroo baay'ee koomentii fake commenti normali waliin barreessine commenti arrabaa commenti safuu cabsu dubartii waan jechuun tagabbaani anu yoon gongore nama karaatti na deebisuun barbaada malee nama commenti akkasiisan barreesse ani haa nama arrabsuu barbaadani meenatti ma namoota jechan taane haa jedhu barbaadani commenti fokkisa akka ansini barri deebise arraba korra waan fokku akka bo barbaadani ani garuu jedhu anu fintana qaqalaan waan hin jirre hin jedhu of tanaqaqa isinitti ni mamas tanqaqa isa dhuma waan hin har'a dubbachuu dhufe keessa tokko maal seetanii abeen har'a goyyoomsite moo ana goyyoomsite kan jedhu gaafii tokko jechaadha maaliifin akkasiniin jedhe baheetan dhiifama gaafadhanaan jette kaleessa moo obboleessa kee jaaladheen jira bakka dhiifama naa godhu ittaneeru manaan jette waala mana sobde ani dura booledha isa dhaqeeshii simatu sobde kaleessa moo dhiifama nan gaafadha viidiyoo kon baasinaan jette tole jedheen dhiifamicha sin gaafan erga simoo isa taneeru mana gaafadhu ani bakka abbaan mucaa wajjin ture illee naan taane achumatti boolematti nagatee badinaan jette anoo tole dhugaa se'ee dhiifama gaafatti jedheen eegee dhiifama sanirras dabartee moo isa tan obboleessa kee taneeru manaan jette toleen jedheen allachuu yundide isatti wal qunnamsiisa maaliif kana dura sobdee waan taane keessa waan nagashite waan hin taane waan dubbisiifteef jecha obboleessa kootitti ishii ergee inni illee ishii ana maneet ishii fuudhu boolee dhaqee soba gurguddaan kun waan karamaatii kootiin natti seeneef sababa kana lammaffaa sobuu waan hin barbaannifanii abee yaa abee waan hin gochuun dandeenye itti na seesisini lammaffaa na sobsiisin jedheetti mi jecha miicayyoon kun maalumaaf garuu duratti nama dhugaa ijoolleen komantii tokko nan arga abeen nama gaarii turte jettan abeen nama gaarii turte waanuma feelloo ta'e maqaashiin balleessini naan jettan jirtu abeen nama gaarii turte dura gizee as jirtu gizee wajji jirru gizee nama saa'iba turre sana nama gaarii turte anaafis hiriyaa gaarii turte hiriyaa na gorsitu turte hiriyaa erga waabaa irraa baradhe ture hiriyaa naamusa qabdu naaf turte garuu na gante ka maalin godha kino guyyaa keessa bar namni nama gana sababa ishiin na ganteef malee an dhuga abee awaarraduu miti abee salphisuu miti hammeenya ishii kaasuun barbaaduun ture garuu maal gochuu danda'ama nama tokko riyaa taate wajjin turte yoo si gane guyyaa keessa wanti si mudatu beektu boru atis anis warra jiraatesni komentii taane na barreessitanillee hundi keessan waan si mudatu beektan kanaafuu pili sadaraa keessa komentii man taane naan barreessina komentii fokkisa akkasiisan naan barreessina yoo siniti tole yaada gorsaa yaada ittiin abeetan amansiisee dhiifama gaafachiisu na barreessa malee komentii arrabaa naan barreessina arraba yoo na goosan ani viidiyoo sun ol darbina godhaayu maaluma nu godhan manni kun qoydiin baastii godha jedhe yeroo miira keessa seenee ol baasu kajeelutu jira laal kajeelee qofan irra tuqee dhiise har'a nan baasa viidiyoo kana hojjedhe keessatti nan baasa jedhee gadi tuqee dhimmoo dhiise kakalee hojii dabarsine na dura dhufe garaan na bade isa kaleessa sanii jedheetan irra dabarfadhe har'a garuu nan baay'ee dhiifama gaafadhe jette mee guyyaa lama nan kennaaf sadii nan kennaaf jedheen eegi hinoo ishiin ammas achuma jirti homaayyuu dhufteetuma naa dhumatti kaa jetteetuma komentii barreessiti maaltu sii dhumata bahii dhiifama gaafadhe obboleessa koo hinoo dhageessa ta'e viidiyoon kun obira naa ga'e adaraa keessa sheeritti naa godha hundi keessanuu viidiyoon kun hiriyoota keessan biraan qaqqabsiise akka micootana gorsan jecha cal'istanii akka salphaatti ilaalina dubbiin kun dubbii salphaa miti dubbiin kun dubbii qoosaa miti dhimma cimtuudha laa namoonni baay'een innaanti qaaduma qabeetu waa'ee tokko nubatiin osoo waa'ee anaaf abee jidduu jiru nun beekin cal'iftanii haasoftu noo ta'uun qabu naasa'ina akkasitti ani fi abeen hiriyaa akkamii akka walii turre nu lamaantu beeka malee qaamni sadaffaa namni tokko nun beeku abee akka yuut miidiyaa bichaa miti allafatti beeka wal bira dhufnee irra gizee suudii keessatti wal argaa turre inna osoo waa'ee kiyyaa fi ishii jidduu jiru nu hagam akka walitti dhiyaannu beeyne komentii akkasii yoo xabaxabdan hoo boru nu araaramnee isi warri komentaroota kun lafumatti haftuu miti kanaafuu yaada gaarii nu barreessaa
yaada tokko nu godhuu danda'u nu barreessaa. Yaada anaa fi abee walitti nu araarsuu danda'u nu barreessaa. Dhageessan. Ani yoo tokko isinitti haasaba bara. Sila dubartiidha moo dhiiratu YouTube kana jalatti kun maqaa dubartiitiin banateen jedha. Koomentii akkasii gaafan argu. Innaantee ara safuu eeggadha dubartoonni. Atoo safuun beektu safuun jettanaan jettan. Safuun wani na wallaalchise badii ishiin irratti hojjettee dhiifaman gaafadha jettee illee irratti ofiin taphachaa jirti bara abeen anaan taa'e ana goyyoomsite seeti yookiin anaan taphatte seeti malee baata viidiyoo tokko idoo hojjette iligiliidha addaan galle ani maqaa ishii yakku. Viidiyoo irratti deddeebiin hojjedhu. Karaa gabaabaa. Innaa ishiin bahee hin gaafadhu dhiifama hojjette. Ofiin taphachaa jirti beekuu qabdan. Ani murtoo isa dhumaa kenneefama. Maaliifii namni tokko haga hiriyummaa, haga wajjin nyaatee dhuge, haga wal jaallatu, haga keessanistirii walii beennu, haga wal kabajnuuf, haga wal amannuuf irra tureef haga amma. Malee ani viidiyoo ishii gadi baasuun dadhabne yookiin wallaallee jechaadha. Isinillee kanaaf wadaraa keessan haga dandeessaniin gorsa baatee dhiifaman gaafatin obboleessi kiyya waan dallanee jiru. Anu obboleessa koo hangafa waan naa ta'eef nan kabaja waaqa gaditti nan kabaja dhugaa bakka guddaan qabaa fi nas sodaadhalleedha. Dhugaaf jechuuf osoo hin taane. Kanaafuu bayiitii dhiifama gaafadhu obboleettii. Obboleettii tiyya kan qaalii riyaa tiyya durii kan yeroo ammaa diina. Yaa diina koo kan ammaa ishee durii kan sa'iba koo bayitoo dhiifama gaafadhu. Kinoo kabajaadha si kadhadha. Kabajaadha si gaafadha. Boru viidiyoon kee miidiyaa irra bahee kilooriksii dhuddee barakiina dhuddee qorichaan tuutaa dhuddee of miidhurra bo'uurra gabbuurra miidiyaa irra baduurra yuutuubii kee waggaa dheeraatti xaartee gartee baqachuurra har'a kana bayi dhiifama gaafadhu. Viidiyoo hojjedhu yuutuubii kee irratti nattuun ergina na viidiyoo yuutuubii kee irratti maxxansu yuutuubii viidiyoo kee abadan hin maxxansu. yuutuubii mataa keetitti irratti hojjedhu viidiyoo sheeriin godhaaf obboleessaa kooti haalaalu. Sana booddee isaanis adda galtanii anaanis karaa nagaa adda galle wanumti walitti nu buusu hin jiru buchootiyya. Sin jaalladha immoo hin beektaatis. Anis immoo sin jaalladha atis na jaallatta sa'iba turre. Hiriyaan guyyaa keessa wal ganuun kun hin ta'u. Nama bichaa biratti miti waaqa biratti illee nama gaafachiisa. Sa'iboomne waa meeqa wajjin haasofne waa meeqa wajjin dabarsine histirii meeqa waliin karoora meeqa wajji qabanne. As miidiyaa irra bichaa osoo hin taane biyyallee gallee karoora gurguddaa wajjin qabna jennee waadaa walii gallee qabna nafati. Kanaafuu waadaa saneeti. Isaa jedhiiti kabajaadhaan bahii viidiyoo hojjedhu. Bahii dhiifama gaafadhu. Ani sin tuqu yoo viidiyoo kiyya iciti koo gadi baase namoonni tokko hin jiru koomentii jalatti eega viidiyoo qabdi jettee nuttuu himtee maaltu bahee dhiifama gaafatti an jettan. Akka viidiyoo sun addunyaarran ooleef dhiifama gaafatti malee viidiyoon immaa na biras gahee ijoollee akkas jira obboleessa akka warqas jira viidiyoon nama sadii harka jira ammaaf ana obboleessa kooti ijoollee boolee jirtu san harka nama sadaffaa keessa jira viidiyoon kun tarii kareen ittiin ol ba'uun beekamu kanaafuu akka dafanii bilbila keessa dogoogelitti seef ta'ee ol hin baane bilbila keessa akka dallatan yoo barbaadde karaa nagahaa karaa kabajaa karaa dubbii karaa duudhaa karaa safuutiin bahii dhiifama obboleessa koo gaafadhu. An kanuma irraa soqa kanaan alatti sumunii takkasirraan barbaadu. Karoora kana dura wajjin karoorfannillee qilee haaseen waanaa jedhe baqqaanan dhiisa. Maaliif hiriyaan har'a waan xiqqoodhaan nama gante boru guddaa keessatti akkam ta'a. Biizinasa guddaa tokko wajjin hojjechuu eegallee shooppii guddaa tokkos wajjin banne investimentii tokkos wajjin eegallee mucayyoon ture akkam nagooti kan jedhu gaaffii natti uumee jira jechaadha. Yeroo baay'ee dubartoonni wal ganna dubartoonni wal ganuu guddisna inde biyya namaa kana giree jiru garuu waan akkana waliin gannu waadadha ani riyaa biraan godhadhu siin alatti waliin jedha nuti dubartoonni amaluma keenya garuu gaafa lafa kanarratti gaafa gara biyyaa galle waliin yaadannu jechaadha wal ganuutti kaan maaliif garuu dubartoonni biyya namaa jirtan kun hundi keessanumee of marammara gaafi keessan koomentii jalatti naa barreessaa yaada keessan koomentii jala naa kaa'a. Maaliif akkas wal goona? Nuti dubartoonni maaf wal yaanne, maaf wal guddisuu yaanne, maaliif bakka gadheetti wal argamsiisne, maaf wal kuffisne, maaliif wal cabsina, maaf deemsa wal dhoowwiname. Ishii obboleessi koo na sodaadha nan kabajsiniin jedhu osoo ishii har'a waa tokko naan jedhe jecha tokkoon laphee koo na cabse balaa eenyutiin.
ishi bi mana ko ingaltu mayya kanatti onaan jedhe bari hafuu danda'an biyya namaatti waan sodaadhuuf obboleessa koo waan kabajuuf asirratti baadha dhugaa sababa kanaa jedheeni malee na abee dhimma biraa walirraa qaba jaalala malee jibba waliif hin qabnu ture dur bakka guddaa waliif hawwina ture anis ishiidha waan guddaa waa fi ishiinis anaaf akkasuma na hawwiti jedha inna waan na dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana sheer godhaati biraan naaf gaha haa dhaggeeffattu yaada ishee komii ishee qeeqa ishee nu haa ergitu jechaadha galatooma ani waan